irratti waa'ee dhukkuba Dr. Alii kana waggaa dhageenyee walumaan jirraasi waan gaggaarii dhagayaan turre. Maaliin irraa sidhoo isaa haga faranjiin illeen doktoronni hundirra walii galanii guyyaa muraasa qofa jiraata ja'an takka ga'eeti. Mucaan keenya kun yaadataan kun uumaa isaa keessan nama abdiin kutan. Aboo faranjiin tunis rabbii miti doktoronnis rabbii mi ijibbaata hanga deemneetuma yoo ta rabbii dhufte uumaa godhuu hin dandeenyu nutis guyyaan keenya ni dhufa. Ammoo yoo rabbiin guyyaan isaa hafe jee sababii keenyarraa akka nafne waaniin qabu hunda haga manaan keessa galullee yootti booda'aane gurgureetti fixu takkatti haga chaansiin xiqqaan tokko ni jira hanga jaanitti ittiin godhe jee itti fufee irra guddaan namaa hin amanne turre nulleen shakkuma keessa turre achi dhaqee doktoroonni akkuma asi jaaniin achi kara biraat dabree rabbiin kara biraatiin akkasitti qoricha gaarii tokko fidee fi qoricha yoo fudhate takkaani du'aan takkaani jiraata jaan rabbiin san hunda bira dabarsee har'aan tana abbaa keenya gorsaa keenya obboleessa keenya rabbi nu iddutti hambisee Oromoodhaaf jiraatee gammachuu har'aa tana irratti isa arguun keenya akkumaan jee obsuun qabu. Nama hedduutu gaddee maaliidhaaf seenaa nu barsiisan dooktar seenaa nu barsiisan aartii isaanirraa waa hedduu barachaati turre nama akkasii gaafa nu jalaa dhibamu hunduu gaddeera akka nama tokkootti anis baay'een gadde garuu rabbi galanni haa ga'u fayyee akkasitti ija keenyaan arguu kootti baay'een gammade. Aliin na keessa jiru Alii hayyuu Alii sabboonaa sabboonummaan isaan ibsamti jedhee yaadaan nuyi zamanni darguutiif zamanni Hayilasillaasee odoo waggaa 20 waggaa 30 itti fufe afaan Oromoo ni badatu. Dukkana san keessa taa'ee nama weellisee Oromoo dammayse. Dhibeen abbaa keenya anaafis dhibeedha. Waliif dhukkubsannee du'aaidhaanis wal maddii dhaabbannee ka humna qabus humna isaatiin ka beekumsa qabus beekumsa isaatiin wal maddii dhaabbateetu Aliin har'a fayyee nagaadhaan fayyaadhaan umrii rabbiin nu dheeressee as ga'uu isaatiif gammachuu isaatiif har'a wal agarre anarra fayyaa isaatiin hedduu gammachuun qaba. Oromoon cufti, Oromiyaan cufti, biyyi cufti waliin gammachuurra jira jechuudha. Nuufu haamara keenya Aliin qaroo keenya ogeessa keenya barsiisaa keenya dhuunfaan waan barbaanne bilbilaan bilbillee wasitti haasofne illee ogeessa beekumsa qabu nu hiruudha. Ani guyyaa warraa baay'een gammadee sagantaan akkasii kun sagantaan galateeffannaa namni osoo lubbuun jiru yoo wal galateeffanne waan guddaadha. Erga duune wal mi'eessuun homaa anaaf bu'aan qabu kiyyetti osoo hin jiru waan hin wal hojjedhin dalagaan ani dalageen yookiin immoo oolmaan ani ooleen osoo hin jiru galateeffamuu qabu. Namni biraallee akkasumatti oolmaa oolee osuma lubbuu isaan jiru akkasitti wal galateeffachuun kun waa hedduu waan guddaa waan nama gammachiisu waan ta'eef warra kaaniif illee fakkeenya nu taa'ee yaada. Aliin waa baay'ee dabar abbaa gorsaa aartistii nam guddaa ibsuudhaaf baay'ee ulfaata dhugaan siin jedha. Ammumallee haamleen inni qabu sagantaa baniinsa irratti yommuu sirbu argiteef sagaleen isaa gammaatti jira. Anaaf barumsa guddaa naa ta'a. Seenaa guddaa. Ilmi namaa hundi kan sossoo'in hin jiru. Dhugaa himuudhaaf osoo Oromoon ta'in namni Oromoon ta'in illee jechuudha. Sabnummaan biraalleen namni Adeeroo Alibirraa beeku irra guddaan namni Itoophiyaa Adeeroo Alibirraa hin beekne hin jiru. Hundinuu namni hoggaa waan kana dhaga'e namuu ni rifate. Shookdi ta'ee halkanii guyyaa Rabbi kadhataniifis. Rabbumaan nu gargaaree Rabbumaan mucaa kanaas fidee fi Rabbumaan mucaa kanaas gargaare. Tuni dalagaa namaatiimi. Rabbumaatu akka inni fayyee irraan tana idduttu argamu godhe. Ilmi namaa wal bira jiraachuun ammoo akkuma reefuu dubbataan keenya isteeji irratti rabbiin namni hoggaatti waywaate namaaf dhagayaa takkaas tana dhageenya. Rabbiin ammoo sababadhaa jaa sababii saniif dhugaa rabbi sitti himuuf dhibbarraa dhibbatti namni cinaa dhaabbatee yaadattuma Junaydii kana.
jaarraa abbaa gadaa baqaan Yaman keessa turan barachi turanitti dhuguma Oromoon naannoo addunyaa hundarraa kan jaarraa yaadan hin jiru. Namni keenya akkuma beektan gurmaa'ee waan hin jirreef si yaadata malee si dhaqqabu irratti harka keenya nu gabaabaadha. Gaafas akkammaa kanatti dalagateellee sooressan taane yaadataan gargaarsa osoo godhuufitti sooressi keenya waggaa 15 dura dhukkubsachaa turanii nu duraa boqotan gaafa san akka sabaatti salphannee turre. Reefka jaarsa keenya asi galfachuu hin dandeenyu turre. Har'a yeroo waan dabreef hin dubbadha. Aktarii guddaa waan hin ta'eef achi keessatti utaalee bararee kan Yaman seene gaafa san dokumentii gaalee kan qabunatti hin fakkaatu yaada tanan. Utaalee kan Yaman seenes baasii barbaachisu kafar godhee namnummaan keenya reefa sooressaa achitti nurraa qabee maallaqaan reefkas abbaa keenyaa nuu bitee $10,000 ol kafalee meetaa abbaa keenyaa maallaqaan nuu bitee chaartarii kireeffatee biyyatti nuu galche. Abbaadha obboleessa adeera hiriyaadhaas. Namni kaanis du'aa godheef karaa gadi kana danda'u adiis kanuma danda'e maal godhe. So ani koostii baasii waan barbaachisu guututti kafar godheetiin itti deemee akkasiin milkaa'e. Gammachuu ta'e kamiin ibsita? Baay'ee gammadee jira. Baay'ee akka malee gammadee jira. Namoonni wal gargaaruu qabu, wal dhaga'uu qabu, wal jala deemuu qabu. So kanaan dhamaaf. Ammallee olalallee walirratti oofuu dhabuudha, wal deeggaruudha, walumatinsuudha waan dandeesseen wal kabuun ni jiraame. Positif yaaduudha. Ali gaa bakka maal amma fayyee dardare maal dhaabnaaf inni waan san bira dabree jira. Galatoom. Aliin gaafan duraa dhukkubsatu warri humaa harkaan qabne waan godhu wallaal kan booyne fammoon jiru. Ka qabus hedduma kan dhaga'ee fi kan dhaga'ini hunda durammoo akka bakakkaatti dirmatee kan achi bu'e Jaaladaa Junaayitiiti. Yeroo hedduu hoggaa galatoonfatan inni waan hin barbaanneef ani hin galatoonfadhu abbaa kee baga Rabbi sii fayyisee uumaa qofaa siin jedha. Ani tokko wanni regret godhu zaman asaanu kana miidiyaa irraallee waanan fagaadheef yaaddessaa kana televezyiinii irratti illee argine dhugaa Rabbi dubbadha waanuma kale amma duratti dubbadheera. Namni akka kanaa kun jiraachuun biyyaa fi gaaddisa rakkataa kennaaf gaaddisa. Ammas dargaggeessa akka isaa hamilee qabu biizinasiidhaan interpreneur ta'anii ol ka'aa jiraniif moodeelidha. Namoonni akkanaa kun dhibbaatamaan barbaadu. Yoo Oromiyaan humnaa godhattu jenne yoo Oromoon lafa ofiitii irratti qabeenya ofiitii irratti abbaa haa ta'u yoo ka jennu taate namoonni akkanaa dhibbaatamaan tokko lamaa miti dhibbaatamaan nu barbaachisa. Yeroo sani humni keenya irreen keenya hamileen keenya guutamuu kan danda'u. Tokko lama qofa keessa mul'achuun kuni gahaadha miti. Innaa ani mucaa kana baay'ee tokko na gammachiise baay'ee tokkos raajii natti ta'e Rabbi isaa kennu dachaadha.